yaa caalii teenya rabbi si haa qaceelchuu. Viidiyoo kana waraabuudhaan kaane garuu koomantii ijoolleetiitu akkana viidiyoo kana dirqamee waraabuu na godhe. Kaza kan nama hin beeknee fi kan nama beeku jidduu gaafa namarratti xiyyeeffannaa kennitan if eeggadhaa isiniin jedhaa. Maaliif yoo jettanii kan yaaddan taate waan ragaa hin qabne hin dubbatin akkuma kana dura isiniin jedhe koomantii teessaniitu akkam viidiyoo kana dirqamee waraabuu na godhe. Dhiifa manarraa taa'e isiniin jedha. Maaliif jettanii kan yaaddan taate jechuudha. Bakka hedduu takka nama ajaa'ibsiistanii. Ani akkuma isiniin jedhe nama tokko osoo maalummaa isaa hin beekne hin tilmaaminaa, laaltanii hin tilmaaminaa. Uffannaan muslima nama hin godhu. Ani amma shareeradheef akka muslimni deemeef muslima hin fakkaadhu. Waan ragaa sii taate akka gaafa nama bartu eessatti dhalatte, eessatti guddatte, amantaan kee maali jedha nama gaafadhaa. Waan ragaa sii ta'a jechuudha. Boodallee taate waan itti kakatuu dandeessu akka dubbatuutu irra sii wayyaadha. Waan itti kakatuu hin dandeenye dubbachuun nama hin barbaachisu. Maaliif amma akkuma amantummaan fedheefu jechuudha. Nama hin ajaju. Amma guddinaan zabana kana ajandaa namaaf ta'eetiin jira gaa'e akkuma beeytanitti ni beeytan jedhee yaada warri feesbuuka fayyadamtan warri tiiktook fayyadamtan ni beeytan jedhee yaada kana ajandaa namaaf ta'e anuma takkitti tana obboleeyyan kiyya na caqasaa. Siluman dhuguma saniin amantaa musliima irratti guddadhee dhaladhee har'a guyyaa keessaa ka'ee beenxee tahee jechuudha. Maaf paartii na godhatte ammata musliimaa. Paartii na godhattanii jirtan bara paartii badhaadhinaa, paartii bilchiginaa, paartii kaafaa, paartii minaamin, paartii bakka bara paartii na godhattanii jirtan. Maaliif jettanii kan yaaddan yoo kan tahe amma siyaasa keessallee galuu hin barbaadu. Kan yoo tokko biyyi deeggaree tokko jawaar deeggaree silaa gaamma adda wal fuudhanii yaani qeequu mirga qabdan. Maaliif paartii kana hin deeggarre jettanii nama tokko kan kararra hin jirre qeequu mirga qabdan. Dubaanoo maaliin isinirraa balleessamee maaliin balleessamee naa himaame? Ayi na dhiifadhaa qaanii gaa Oromootiyaa. Waan fedhillee ta'an Oromummaa walitti qabna. Siluman dhuguma saniin jechuudha. Ol ka'ee har'a guyyaa keessaa kanneen amantaa musliimaa irratti dhaladhee amantaa musliimaa beeku ka'ee dhaqee beentee ta'e yaa dhuga na qabatuu dandeessan. Waan irraa isaan jirtanii bar dammaqaamee Oromooti yarafu jirtan natti fakkaatte. Dhiiba ballee naa godhaadha. Waan irraati miti wanni isin haasaa jirtan kun jechuudha. Eenyuyyuu nuti amantaa namaa qeequu hin danda'u. Eenyuyyuu nuti jechuudha amantaa namaa qeequu inuma hin danda'u. Anis naatiitiin amantaan kiyya naaf dhugaadha jedhee keessa taa'a. Atis sii taatee amantaan kee dhuga jettee keessa teessa. Abbummaan fedheefu jechuudha. Isinii taheeti jechuudha. Kan amantaa kan taatanitti amantanii keessa teessan isiniif taheeti. Akkuma kana duratti isiniin jedhe tasgabbiidhaan jechuudha. Koomantii jalatti nagaafachuu mirga qabdan isinii deebisuudhaafis qophiidhaanis. Har'a koomantii viidiyoo kana dura gadhiisellee hin laalle. Maaliif hedduu takkaan biizii tahee dhiifa manarraa taa'adha. Warreen na jaalattan isiniin jaaladha. Akkasuma warreen na jibbitanillee isiniin jaaladha. Isin na jibbaadha. Anin tun Oromoodha illaanu. Mee waa isinii obboleeyyan kiyya. Anin tun jechuudha amma. Akkana yaadutti ati maa yaadne yoon siin jedhe nama rabbiin sodaanneen ta'a jechuudha. Waan itti amane saniin sodaanneen ta'a. Akkana hin yaadnetti maaliif hin yaadneen nama rabbiin sodaannee jedhani sii gala. Akkas ta'uun hin barbaachisu Oromootiyya. Maaliif namu sammuu adda addatti rabbiin kenneef. Anas taanaan sammuu biraati kennaaf kenne. Rabbiin sis taanaan sammuu biraati sii kenne. Yooniif caalii kootu waan inni itti amanutti aman yoo jette dirqii taasan sii gala. Anamma ijoollee wanni irra guddaa dhugaa dubbachuuf durumarraa jalqabee jechuudha. Namni feesbuukii kiyya qabu akkanaan kiristaana ta'e na beekta obboleeyyan kiyya. Nama feesbuukii kiyya hin qabneetu qeeqan irratti kaasee akkanatti na qeequtti jira malee jechuudha. Namni fiibii kiyya qabu
ani beektan akkanani kiristaana ture garuu baay'ee haasa'e maaliif akka baay'ee haasa'e seetan nagallee isin gaafatu hin sodaanne hin irraanfanne jechuu kooti nagaa isin gaafatu hin irraanfanne xiiqii keessanii tokkana baay'ee na haasa'isiise deeqaa shammoo akkanaan haasa'e osoo nagaa hin gaafatin dila kanamaaf haasa'ite jechuun keessanis hin oolu hin irraanfanne osoo hin irraanfatin beekaa akka taasisuu jira amman isin gaafadha. Ashama akkam jirtu isiniin jechaa uummata qashtii uummata bal'aa saba bal'aa kana jechuudha nagaa osoo hin gaafanne viidiyoo waraabuun safuudha ammas ani jechuudha hordoftoota kiyya warreen na jaalattan waan isin caalii kana godhi yoonaan jettan godhuudhaaf qophiidha maaliif jettanii yoo hayyaaddan taate na hin ayyamu dhugaan isiniin jedha maaliif ani isin mufachiisuu hin barbaadu oromoo guutuu hordoftoota kiyya kan ta'inis warra taatanis isin mufachiisuu hin barbaadu maaliif jettanii yoo hayyaaddan taate yaa xiqqaatu guddatu nama YouTube irra hojjetu nama fitti mufachiisuu illee hin barbaadu maaliif jettee yoo hayyaaddu taate waan tokko osoo beeytanii faa beekaa namaan hin jedhinaadha osoo isin eegalu anamma sattaradhee jechuudha uffata muslimaa uffadhee yoonas bahee namni kun akka laaltee muslima jechuun hin dandeessu obboleeyyan kiyya yoon tokko godhallee dhiifama naaf godhaadha namni kun muslima jechuun hin dandeessu anamma kan gara yuutuubii kanaa dhufe koomantii jalatti koomiin guddoon caalii maaliif assalaamu alaykum hin jenne kan naa barreessitu kana dhugaa sattaradheetiin deema muslimaan isiniif fakkaadha obboleeyyan kiyya duruuyyuu muslimaa miti yaani isin eegale gaafan suuraa kiyya poosti godhee gaafii deebi'uu gaafii barbaadan na gaafadha isiniin jee amantaan kee maali irra guddaadhaan kanaan jechaa turtanii amantaan kee maali naan jechaa turtanii kan amantaa kiyyaa yeroo biraat isinitti dachaanaa walitti dachaanaa isiniin jee ture osoo jennuuti caaleen nama amantaa muslima irratti dhalatee guddate ammaan tana ammantiin deemtee beentee taateen jechuu eegalan isin eegale osoo quban qabne haasa'uun nama rakkisa xiqqoo maaliif nama kana amma gaafa na barte anamma akka mataa kiyyatti dhugaa dubbachuuf gaafa nama bare eenyus hin jedhaniin jedhan abaluunaan jedhan jedhee gaafa maqaanatti hime biyyi kee eessan jedhu amantaan kee maaliin jedhu maaliif afaan oromoo dubbate laanu kiristaanas ta'e muslimas ta'e oromoodha afaan oromoo dubbanne bakka ittumaan dhiisa. Amma namni irra guddaan kan Facebook irra na beeku kan TikTok irra na beeku kan gara YouTube kanaan na beeku akkamiin ilaalaniiti sattar yaani uffata kiyya ilaalanii caalee muslima jedhanii caalee muslima amma guyyaa keessaa beentee taate kunis maaliif ja'ame jechuun keessan hin oolu wanni ja'ameef sijjamar namni Facebook irra na beeku duruyyuu akkanan beentee ta'e na beekanii Zabana kana gara TikTokaatiin faarfachuu eegale faarfannaan amantaa kiyyaatu naaf hayyama faarfachuu eegale micoon tuni guyyaa keessaa dhuftee isin muslima irra dhalattee muslima irra guddatte akkami beentee taate jedhanii narratti kakaasan I love you Oromoo isin hin jaaladhe isin waan feetan naan jedhaadha narratti kakaasan jechuudha humaa miti maaliif interba barri hundinuu interba garuu sila adda baafannaan dubbattanii baay'ee takaddas na jedha seegalee ani arraamte kanin faarfannaa gadhiisu kanin waa hundi gadhiisu gara feesbuukiin sijjammar namni na beeka gara feesbuukiitiin sirritti na beektane akkanan kiristaana ta'e bara feesbuuka kiyya qabu na beektan garuu warra tiiktooka zabana ammaan tana na argeetu hedduu tokko komiin irratti kaasu jiran oromootiya amantaa fedhardafuu mirga hin qabu qofa addunyaa kanarraa amantaa muslimaa qofaatu jira if qofa hin jennu kaarama maal taatan yoo if qofa jenne sabni Itoophiyaa keessa jiru dilli kun eessa dhaqa yoo namni kun dirqamaan amantaa muslimaa haa hordofu yoo jenne eessa dhaqa sabni kun amantaa adda addaa hordofuutu jira eessa dhaqa qo'imee naa himaa Oromoo akkanan taanu akkanatti amantaa qofaan wal qooduu dhiisaadhaan isin jaaladhaa waan feetannaan jedha isin jaaladhaa garuu akkanatti amantaa bichaadhaan gisee wal qoodna xiqqoo nurraa fokkota amantaa wal qoqqooduu dhiisaa garee wal qoqqooduu dhiisaa kutaa wal qoqqooduu dhiisaa kun kutaa kana jedhuu dhiisaadhaati Oromummaa qofarratti akkana jedhe noo goobana jechuudha rabbi irraa mataa haa godhuufi Kiristaan Islaamaa nu gargar hin
dhiifama sirba kabajamaa aanoo gobanaa boqoteetti jira rabbi rahmata haa godhuufi sirba isaatiin taphatu xiyyaafillee dhiifama taphatti illee hin jiru sagalee xiyyaatootu sirbaaf hin taane akkuma sagalee xiyyattiin sirbe akkana jedhe kun hojii rabbiiti waaqayyoo fadhiisnu jedhe kakkaacee kana faa laaltaniitu mamaaf rahmata nuuf hin goone wanni akkana jedhuuf dhugaan sin jedha jabana kana torbee takka ajandaa guddaa namaaf uumeetiin jira sheekkan illeetu kagabbihee mucattii tana ni qabsiisnaa inni ajjeesnaa qileenxoo isii galchinaa kannaan jahuutu jira asuma irratti dabarfadheetiin jira akka sagalee naa taataniin barbaada warri miidiyaa gurguddaa qabdanii viidiyoodhaan isin dhiyeessuu hin danda'a ustaaza gurguddoowwan jechuudha warra ni ajjeesna jedhee natti dhaaddataa jiru raqama kiyyallee maxxansaa jiru jechuudha bakka akkanuma lafaa kaanii maaliif amantaa beentee hordofta yaada ja'uun jechuudha garuu kana godhes dhugaadha maaliif kana taatellee yoo jettanii ani duraan sattaradheetiin deemaa bakka akkanuma guyyaa keessa jechuudha ani gaafa sobni ramadaana sobni geelle maaliif waan maatiin kan muslima tahaniif wajjiniin kabajaa rabbaga rabbi isiniin gahen jedhaani gaman sooshaal miidiyaa fayyadamuun daan poostiin godhaa jechuudha obboleeyyan kiyyallee raayyaa nashiida raayyaa abbaa mancaratti hidheetiin gadhiisaa kanuma faana ilaalaniiti amma amantaa beentee qabattee jedhanii natti ka'u takka takkattis qooda nan kaayaa fi garuu osuman qooda kaayuu fi osoo addan baafanne maa dubbataniitu na aarse malee dhuga qooda nan kaayaa fi gaafa muslimatti dhufee assalaamu alaikum hin jaanii sattaradheetiin deemaa hedduu ifa mul'isuu hin jaaladhu ani wangeela keessatti illee warri bakki qullaa deemaatti ja'an hin jirtu jechuudha wangeela keessas qullaa deemaa hin jirtu kanaafin isinin jedha arra miti kun waan arraatii miti amma ajandaa godhatanii waan yookaan waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 miti waan duri jechuudha silaayyuu darbe waan duri kanumaafuu sin jedha ajandaa kana akkanumatti lafa kaayaadha nuti oromoodha oromoo ilmaan kuush ilmaan abbaa takkaati amantaa tottanu godhe malee oromoodha kunis hojii waaqayyoo ta'uu beekaadha maaliif jettanii yoo fayyaddan taate kunis hojii waaqayyooti jedhatama itti dhiisaadha amantaa wal qoqqooduu kana dhiisnee silaa takka taane baay'ee dasna jedha ammallee takkuma garuu karaa xiyyaatiin xiqqoo ajandaan uumamaa fi jirti jechuudha oromoodhaaf ammaan tana sababii xiyyaa jechuudha ajandaan baay'ee uumamaa jirti dhugaa hedduu ajandaa na godhatanii jabana kana jechuudha suuraa koo balleessuudhaan na abaaruudhaan si qabsiisnaa suudii keessa jirtaa si ajjeesnaa bakka hojjettu laallee xarabassi kanneen si ajjeesnaa minaamin warri jedhus ni jira galatooma isinnatti dhaaddettaniif hin du'u guyyaa waaqayyo jedhe guyyaan kiyya gahe namuyyuu du'a hin oolu gaafa guyyaan kiyya gahe anuu du'an oolu galatooma oromootiya maaliif jettanii yoo fayyaddan taate gaafa uumamu arra duuta boru duuta jedhee gaafa sangalmeesiif qabanii hin dabartu waan feete gootus waan feete dhiisus guyyaa san hin dabartu maaliif jettee yoo fayyaddu taate ani sin ajjeese jechuuf si ajjeesuu hin danda'u yoo guyyaatti uumamtu san waaqayyoo harka mucattii tanatti galta siin jedhe yaa si ajjeesuu hin danda'a garuu waan waaqayyoon jedhin tasuma gochuu hin danda'u nan dhaaddadhaa miti sidaan akka fedhetti dhaaddadhee guyyaa sii qabame san dabaruu hin dandeessu sii galee warra arranatti dhaaddettan warri arraan tana na doorsisu jirtan hundi keessanuu galatoomaa isinin jaaladha yoo rabbiin harka isaanitti duutanaan jedhe in du'a guyyaa san naa sajjalame waan ta'eef hin darbu guyyaa kiyya hin darbu anuu guyyaa waaqayyo ni duutanaan jedhe san hin darbu galatoomaa isinin jedha maaliif kaneetti jechuun keessan hin oolu waan viidiyoo waraabamtee lafa jirtuutu jira hogguusan gizee muslimni kana jedhee natti dhaaddate bara kiristaanni waa takka oromoo miti uumaan qabdan jechuudha garuu amantaa waliin buusullee narraan fakkaattu
haadhiisnee tokko taanuun isiniin jedha. Sodaa namaatillee osoo hin tahin waan takka hin sodaadhu Waaqayyo na uume malee nama ilma namaa hin sodaadhu. Ilma namaa sodaadhu Waaqayyo isa na uume tokkicha qofaan sodaadha. Garuu kunnurraa hin barbaachisu. Arraan kana yoo wanni akkanaatu ni taate amantaa fi amantaa walitti bu'uu sababii kiyyaa jedheeti kan hin gabbee dubbatu jiru malee waan biraatii miti. Isinitti dheerateeti jira. Isinitti dheeratee jira deeqa 15 kana naasoo jira. Horaa bulaa deebanaa dagaagaa isinin jaaladhaa warreen na jaalattanis kan na jibbitanis hunda keessanuu walitti qabee isinin jaaladha. Nagaa Waaqayyo bakkuma jirtanitti isin haa ga'u isinin jedha. Qilleensa qaxxaamuree laga qaxxaamuree bakka isin jirtanitti isin haa ga'u. Sagalee kana warri hangalumaa barreessitan komantii babbareedduu naa barreessaadha. Musliiman joo kiristaanan joo hunda keessan amantaa takka hin jedhu isinin jaaladha hunda keessaniyyuu. Kaza waan kana ta'eef baay'ee takkanaaf galatoomaadha. Ammallee asumaan dhaamsa isinitti dhaammadhu wayiitu jira. Komantii teessan naa barreessaadha. Gaaffii narraa qabdan na gaafadhaadha. Komantii ilaaltiin takka takkaan isinii deebisa jechuudha. Viidiyoo kanatti aanu komantii teessan ilaaleetiin isinii deebisa. Gaaffii gaafachuu barbaaddan na gaafadhaan isiniin ja'a. Galatooma warra yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaadha. Laayik sheer godhaa akka sagaleen tun nama hedduu bira geessu godhaadha. Gaaffii qabdan osoo aarii isinitti dhufte nan arrabsine obboleeyyoon kiyya amantaa kam keessattuu nama arrabsuun gaarii miti. Nama arrabsuu wanni ja'amaa jechuudha. Haraama amantaa hunda keessattuu jechuudha. Amantaa hundan baana wama rabbiin uume jechuudha waan addunyaa kanarra jira dhiifama. Haraamidha. Hin hayyamamne nama arrabsuun na arrabsuu dhiisaadhaati. Komantii barreessaadha waan na gaafachuu barbaaddan. Takka takkattiin komantii keessan laalee isinii deebise isiniin jedha galatoomaadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu nagaan naaf turaadha. Isiniin jaaladha Oromoo guutuu keessanu ani isiniin jibbu isin na jibbitanillee isiniin jaaladha isiniin jaa galatooma.